Haati koo keessaallee hantuuffatamada. Bakkee keessan olaa siqsituu olaada. Maalummaa koof mudhee maaliif naa filattee? Anu akkanaan seenessitu naa yaadate. Kan kana naaf godhee Waaqayyoodha. Kan yoonaan naga'es Gooftaa koodha. Bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Obboloonni koollee naatti mari'atanii mul'ata. Ashama harka fuune maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam jirtan fayyuma keessan naguma jirtani nuti nagaadha galata rabbii isinis immoo kan nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyuma jirtanii naguma jirtu jiru simbirata akkamiin irratti hundi bareeda galata waaqaa egaa irratti dhufee jira akka ture bal'atuun baddee bal'atuun eessatti oroonni naan jettan kinoo dhufee jira. Bakka itti bade eessan akka akkas kaasuu isin himee jira jechuudha. Umuyyuu nan beeksisa. Inna eessan naqee dubbiseetanii diddiimadhee tan furdadhee tan filleedha. Kanaaf egaa bal'atuun sapiraayiziidha. Isiniif himu moo himu yeroo kaasuu isinitti himee jira. Isiniimasuu haadha ijoollee lamaa yookiin haadha micayyoo ta'een jira galata waaqayyo. Egaa haadha micayyoo ta'ee jira duraan mucaa qaba hin beektanii kinoo aximiitiinis hin jira. Kunis kan marqaatii. Bakka inni jira akka aadaa Oromootitti jechuudha. Dubartiin odeesse wanna nyaattee kaatu wanna bakka akkuma aadaa saba garagaraatti hundi nyaanni isaanii garagara waan ta'eef inni akkanaaf isin jira. Baay'ee tokko gammannee anis kaasuunis baay'ee tokko gammannee jirra. Nu gammadaa isiniin jechuufanii waan baay'ee chaalenjii baay'ee dabarsinee jechuudha. As ga'uun kiyyaa keessattuu ani jechuudha. Innaa waan baay'ee keessa darbineeti keessatti warra dubartii jechuun daa'ima hojiidha waan qallaalitti uffoo fakkaata garuu qallaalitti miti kanuufu waan baay'ee chaalenjii baay'ee keessa darbineeti egaa galata waaqa waan hundumaafiyyuu waaqayyo galatni haa ta'u san hundaa darbinee har'a haadha daa'ima lamaa taa'ee jira anis kaasuunis jechuudha egaa galata waaqayyo. Kanaan nugee galata bichaadha wanni waaqayyo barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu kinoon nagaan hiikkadhee jinqii san keessa waan hundaa san keessa bal'atu ulfaa miti sobda kan jettan baay'ee keessanillee hin jira. Akkasuma ulfa miti jettanii baay'ee nama hormatan WhatsApp irratti kaasuun viidiyoo hojjetan irratti sobdaa hin geenye yaada biraan kennu irratti hojjetan miti dhuguma jechuudha. Inni akkasiin jira maatii keenya galanni qaffaa ta'u sun hunduu darbee cinqii sun hunduu darbee makaraa sun hunduu darbee as geenye jira galata waaqa. Egaa baay'ee tokko dasnu jedhee keessattuu baay'ee gammade jechuudha. Intala argachuu kiyya baay'ee tokko gammade egaa sun akkuma gaaf dura mucaa argatee gammadeenis immoo intala argachuu kiyya baay'ee tokko gammachuu guddaan natti dhagahame. Inni akkanuma nuuf gammadaa isin jechuufi. Arras kan dhufe egaa mana keenyatti galee jira hospitaalatti chaarjeriin jechuudha kan ta'e garuu galata waaqaa warra homtuu rakkoon hin jiru akka sodaatii miti namni sodaata nama waan ta'eef ani baay'ee sodaadhee ture garuu hunda sanuu darbinee kinoo uffallee manatti galee turre egaa irra erga manatti galee guyyaa lammaffaadha garuu viidiyoo guyyaa agarsiisnee ifamu hin beekamu amma keessummaa waan qabnuuf. Inna amma kamshuraaf tanas biyya barsiisuun baay'ee ulfaata. Kanaaf immoo jidduu anis baduu dandeenya. Bakka anuu bade kaasuun hin hojjeta jechuudha.
Kanaafuu atamiitillee hundi keessaniifiyyuu sinifan qopheessa baay'een keessa marqaa jaalladha naan jettanii yeroo baay'ee koottaa wajjin nyaanna. Koottaa warroonni galtanii beektan koottaa ishii akkasumallee egaa dhiifama isiniin jira hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga Tsooma Faasikaa geessanii akkasuma warri musliimaattis obboleewwan keenya baga tsooma ramadaana geessanii isiniin jira. Egaa warri musliimaattis seenee jira keenya seeneera. Egaa tsooma gaarii nuuf haa ta'u. Kaannaa keessanii biyya keenya yaada amantaa qabdaniin isiniin jira. Egaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa. Bakka kenoo nagumaanan hiikkadhee nan jira. Maa baddee naan jettan baay'ee keessanii gara miidiyaa garaagaraatiin hin banne nan jira. Nagumaa bakka galata Waaqayyoo nagaan jira. Egaa viidiyoo biyya gassinii sun beekamu torbees ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu nagumaanan hiikkadhee nagumaanan jira siniin jechuufanii baay'ee gammade. Ani keessattuu baay'een gammade dubara argachuu kiyyaaf dura saawwiin kiyya dubara ture garuu hundumtuu nama rakkoo hin qabu. Garuu hin jira miti nama ta'ee kan hin hawwiin hin jira. Egaa Waaqayyo immoo akkuma hawwii kiyyaa naaf godhee galanni isaaf haa ta'u. Innaa kanaafiyyuu viidiyoo keenya immoo laayikii gochuu hin dagatinaa, sabiskiraabii godhaa, laayikii godhaa. Siniin jenna maatii keenya nu guddisaa bilis dhugaa viidiyoo keenya nullee viidiyoo baay'ee hojjennu garuu egaa laayikii godhaa isaaf kaffaltan waan ta'eef. Kanaaf immoo gara fuulduraatti hojjumaan deemna. Nagaa nuuf taa'ii hin bannuu hin dhufna. Kanaafiyyuu hojiin keenya akkuma duraa waan hundumtuutti fufaa siniin jedha. Wanni nu biraa hafamtu hin jiru. Egaa kanaaf nagaa nuuf taa'ii YouTube chaanaalii warri bitachuu barbaadan jechuudha. Sabiskiraabii 5,000 qaba. Bitachuu warri barbaadan lakkoofsa keenya miidiyaa irra hin jira waan ta'eef YouTube irraa hin argattanii nu dubbisuu ni dandeessu siniin jedha. Gatii madaalawaadhaanii. Kanaaf nagaa nuuf taa'aa viidiyoo biraatti walitti deebinaa.